Bateetiin xayyaara keessaa gabbee ammas nyaanni xayyaara keessaa keekaa fi juusammoo kafeetii ajajetta. Kana fakkaatee jechuudha faxarra keenyarraan. Garuu wanni hedduu bareedaadhaa fi sa'a feetetti argattaa, sa'a feetetti keeta muratta. Ammaatiin fedhee jettus kanuma ammaa san murattee jechuudha hedduu bareedaadha jechuudha. Keeta kan qabu yoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kabajamtu hordoftoota kiyya akkam jirtu ani nagaa kiyya warroonni viidiyoo kee like share subscribe gochuun na jirtan galatooma kota maatii kota isiniin jechuu jaalatamtoota kiyya warri maatii kiyya taatan immoo guddaa galatooma isiniin jechuu barbaada. Asirratti yaada gaggabaabaa takka ifa isinii gochuu barbaada jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa muraasaati obsaan dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Dhiyoo kana viidiyoo wayi waraabeen ture ummu kaanus Ameerikaa deemtee saniif basmanirraa baddee kan jedhu irratti viidiyoo wayi waraabeen ture. Akkasuma koomentii adda addaas dubbiseen ture jechuudha. Kaan dhugaadha taanaan rabbataa isuuf jedhanis jiru kaan immoo hin sobdeenaan jettanis jirtu. Ani tasumallee waa hin sobu nama waa sobullee isinitti hin fakkaadhu. Maaliif tarii akkaataa hubannaa keessanitti tarii nama waa sobu fakkaachuu hin danda'a garuu ani waa hin kijibu. Waan takka namarraa dhagayeetiin haasaallee ta'a malee lafaa fuudhee faxxaree haasa'u isiniin jechuu barbaada. Tole wanni kun yoo dhugaa ta'e yaadi dhugaadha rabba taasisu yaada muraada ishee rabbi haa guutuu fi kanarratti waan inni isiniin jedhu takka jira jechuudha. Innis obsaan dhaggeeffadhaadha. Akkuma beekamu dhugaa dubbachuuf ji'a tokkoof yeroo isheen basmarraa baddee turte hundi keenya ni beekna jechuudha. Waa'ee nama dhuunfaa haasa'uuf osoo hin taane osoon waa'ee isheerraa haasa'islee baay'ee waan nama rakkisaa miti. Maaliif waan hamaa yookiin immoo gocha badaa takka qabaattee miti kan waa'ee ishee haasa'u isheen nama gaariidha. Nama gara laafettiidha. Nama fakkeenya namaa taatudha. Waa'ee nama gaarii yoo haasaa oolanis homaa takka rakkisaa hin qabu jechuudha. Asumaanii tole gara yaada kiyyaatti deebi'a jechuudha. Yaada kana eessaa fuutee kan jedhu irratti sagalee rikoordiin adda addaa kun sagalee yoo barbaadan isin dhaggeeffachiisa. Yoommoo sagalee kana dhaggeeffachuun hin barbaachisu ta'e immoo anumaanuu isinitti hima jechuudha. Nama ta'e wayii kan ishee faana wal beeku kan isheetti baay'ee walitti dhiyeenya qaban ni jira ture. Akkuma tasaa lakkoofsa ishee hin qabu ishee faana haasa'uuf jechuudha. Ummu kaanus faana haasa'uu fi lakkoofsa ishee hin qabu. Akkasuma warroonni miidiyaa irratti beekamtii qaban kun immoo nama arganii jinillee haasa'an akkuma ni beektu jechuudha baay'een keessan. Maaliif warroonni miidiyaa irratti feemesii ta'an namoonni hedduun isaan beeku akka argan namaan hin haasa'an of qusatu jechuudha. Silaa osoo hin gaafadhe fedhan qaban ture garuu lakkoofsa ishee hin qabu. Maaliif namni yeroo feemesii yookiin immoo nama biratti beekamtii qabaatee jedhe namni takka kan waanuma adda addaa haasofsiisee sagalee nama waraabuu danda'u jira. Biraankii haa ta'u bifa na gargaariif narra kadheerraani kan namatti fayyadamee sagalee nama ala baasuu, ammeenya nama ala baasuu, gaarii namni hojjete badiitti jijjiiruuf yaadu hedduutu jira jechuudha kan nama biraaf hin bulle. Kanaaf namoonni xiqqoo ishee beekamtii saba biratti qabanii abbaa arganii wajjin hin haasa'ani. Yoo nama qaamaan beekan, nama firaa isaanii, nama haalli isaanii, nama hiriyyaa dhugaa isaaniif ta'e malee abbaa arganii wajjin hin odeessanii jechuudha. Amma yeroo baay'ee ijoolleen keenya namoota dhimma yuutuubii irraas beekan ta'ee dhimmoota waan tokko tokkorraa beekanii waan ani hin beekne na gargaaran jedhanii kan itti hirkachuu barbaadan ni jiru jechuudha. Keessumaa ijoollee keenya kan Ameerikaa jiran jechuudha. Yeroo baay'ee ni boonu maaliif osoo nuti isaan hin jaallanne namni nu jaallataa jedhu. Osoo nu nama hin barbaanne nama nu barbaadaa jedhu. Isaan daa'imman warqii wayii ta'anii osoo hin taane namni kamuu waan Ameerikaa dhaquu barbaaduu fi tarii karaa ittiin Ameerikaa dhaqan seera isaa waan tokko akkaataa isaa waan tokko natti himuu laata na agarsiisu. Nama sanarra laalladheetan qajeelfama tokko irraa fudhadhaa jenneeti malee kan isaan barbaannu isaan warqii daa'imman wayii ta'anii miti jechuudha. Anamma dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya ka Oromoo ka biyya guddate jiranii sikendii takkaaf wajjin haasa'uu hin barbaadu. Maaliif baay'ee of guddisan osooti waan si fayyadu takka gaafatte yeroo siif hin kennan garuu sitti dabbaramuuf yeroo sitti dabarfachuuf immoo yeroo isaanii hundallee si wajjin osoo dabarsaniitti tola jechuudha. Kanaafi yaani waa'ee nama keenyarraa kaasee achi ga'e maaliif xiqqoo ishee yoo waa beekumsa dandeetti wayii qabaatanii namarraa fagaachuu barbaadu.
keessumaa nama feemesii hin taane nama beekamtii hin qabne nama beejji guddaa hin qabne takka itti siquun barbaadan maaliif wallaalaa jin dhaabbachuun isaaniif qaanyiidha jechuudha. Yeroon akkana isiniin jiru hunda miti namoonni takka kan sadarkaa guguddoo qaban nama biratti jaallatama kabaja guddoo qabanii kan deebi'anii sin tuffanne si gargaaranillee hedduu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa namaa dha'uu hin barbaadu yoo nama na gargaare galateeffachuu barbaade qofaamatti hin galateeffadha waan inni na gargaare wajjin maqaa dhahee malee wanta mata duree kanarratti maqaa namaa kaasuu hin barbaanne isiniin jechuu barbaada. Namni hundis wal qixa miti. Tole kanarratti viidiyoo isinitti hin dheeressu waan kana eessaa dhageessee kan jedhu irratti nama wayii jira ture namni suni ishee wajjin xiqqoo walitti dhiyeenya qabu turani. Achumaan nama sana nan dubbisee jechuudha. Kaza mukaanus maaliif wallaanii irraa baddee nagaadha miti yoo jedheetiin gaafadhe Ameerikaa deemte barii naan jette rikoordii natti goote jechuudha. Tarii namni sun qoosaaf naan jedhee fi dhugaaf naan jedheesaa addan baafanne garuu dhibbaan dhibbatti akkan itti hubadhe dhugaadha jedheetiin amane jechuudha. Maaliif ijoolleen yookiin namoonni yeroo baay'ee Ameerikaa madaquu yaadu waan ta'eef tarii milkaa'ee filaataa jedheetiin akkasitti dhibbaan dhibbatti fudhadhe jechuudha. Irra deebisee kunoo rikoordii maasirratti argaartan kanaadha. Banee isin dhaggeeffachiisuu nan danda'an ture garuu hin barbaachisu afaanuma kiyyaan isin hima. Dhuguma deemtee moo ijoolleen koomentii kiyya jalatti lakki kana miti jedhanii kan nama morman jiru namni gaafa hin jiru sittiin qoosee naan jette deebiste jechuudha. Atau baka waan yaa ishee beeka tarii maaliif akka farriseef yookiin namni sunillee maaliif akka farrisee dubbate hin beeku. So kanaafu keessa ishee nuti hin beeknu waan ishee yaada muraada ishee yaa gootu. Ameerikaa deemuun ooltu jennee maqaa ishee ol kaafne Ameerikaa sanas yoo niyyaasa qabaatte haadhattu isiniin jechuu barbaada. Garuu yeroo baay'ee namni biyya guddate kana dhaquuf kan hirriba dhabu jira. Ani garuu wallaahi bakkuma jiru kanatu Ameerikaanatti fakkaata. Yoon Itoophiyaa jiraadhe fayyaa qabaadhe sanumaata Ameerikaanaa ta'a. Akka ofitti amanamummaa kootitti jechuudha. Ameerikaa biyya kaafiraati. Birrii malee maaltu jira? Namni immoo birrii maa argateenaan waan biraayyuu dhimma hin qabu. Yeroo baay'ee bakka namni diiniin jabeeffanne yoo dhaqani ofiillee laafuu danda'u. Ameerikaan biyya kaafiraati. Isuma dhugaanii amantu qiyaamaan osoo hin bu'atee duraachitti bu'a. Dhuguman jedhaan. So kanaafuu bakkuma jirtanitti nagaa ta'uun hunda caala waan ta'eef bakkuma jirtanitti ofitti gammadaa jiraadha isiniin jechuu barbaada. Fayyaa qabaachuun hunda caala. Gaafa nama milkaa'ee guddate takka ilaaltanii isa fayyaa hin qabne isa taa'ee harka namaa eeggatus ilaaluun barbaachisaadha. So kanuma isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa hedduu isin jaalladhaa. Waa'ee mata duree kana asirratti xumuruuf ifa isinii gochuu barbaade warroonni koomentii jalatti yaada qeequmsaa kaaftanillee kanuma dubbiin jiru dhugaan jirtu isiniin jedha galatooma.